Ya ummata keenya yaadee dubartii dhaamsikoo sinagaw bakka jirtanitti osoo waa dubbachuutti seenee jiratti yaa namni amantaa rabbii keessanitti dubbii koonii ginaa gara feetanitti kullu gaafachiiftii qaale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jirra jirtu obboleewwan kiyya qaalii fi gaggaarii kan fuula addunyaa irratti argamtan hundi keessan daqiiqaa muraasaaf seenaatiin sheer godhaa yeroo dabarsee dhufe garuu warroonni maan jirtan seenaatiin mee sheer nu godhaa dafaa. Seenaa sheer godhame. Share godhame share godha. Kenya kun kanarrawana jafakada Tani adam tau Kenya shaki kabala Tauf jalati hale ambilu tufata Dabarin dabar sadu fe kabron fata Hayyera deebuudhaan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jirtu ilmaan Oromoo qaqaalii kan fuula addunyaa irratti argamtan hundi keessanii guyyaa har'aa kana obboleettii teenya tana qabadhee dhufee jira. Maal akka isiin taate, maal akka rakkattee fi maaltu akka isiin mudate afaan mashiirraa kan waliin dhageenyu ta'a. Akkam nagaa waan dandeessan sagalee kan kee ol kaasee dubbadhu. Maal taatee mee maaltu si mudate? Een jedhamta jalqaba maqaan kee? Abbabech. Sagaleen isii jira warri koomentii? Sagaleen isii jira? Hin dhagama waytamee dubbadha. Sagalee isii isin hin dhagama? Abbabech ijoollee isaati ati dhalootaan? Tullu Bolloon kun naannoo kam? Sabbata bira darbeeti karaa Walisoo asitti. Walisoo. Okay, naannoo Walisoo jechaadha. Mee maal taatee maaltu si mudate? Ani ergan biyyarraa dhufe waggaa tokko ta'ee biyyaa dhufee ji'uma lamaaf torban lamatti muccaadhee kufee. Ishee. Dugdi biyya kun miidhame jedhanii hojii hojjechuun dadhabee. Biyyatti na deebisaa jennaan immoo birrii baay'ee na gaafatanii birrii san kaffaluu hin dandeenye. Birrii 80,000 kan Itoophiyaan na gaafatanii isa kaffaluu hin dandeenye. Nuti si gaafate? Warra dallaalota. Dallaalli kun kam inni Oromoodha moo Amaaraadha? Beeku isaanuu Amaariffaa haasa'u. Afaan Oromoon haasa'anii? Anachi na fide mucaa Jimmaati. Oromiffaa haasa'a. Ka biyyarraa si erge? Kan biyyarraa na erge. Ka itti dhufte garuu saba biraati? Ishee. Ani hojii asii argame. Sagalee dhaaranii waan dandeetteen sagalee kan kaasiif? Hojii ana argatte naan jedhanii tan dhufe ana Arabiffaan natti haasa'anii na fidanii dhufnaan ji'a tokkoon taa'ee biiroo keessa. Ji'a tokko taa'ee ka'ee hojii galee ji'a tokkoof torban lamatti naan kufe. Itoophiyaarraa dhufe ji'a. Kuftee ji'a tokkoof torban lamatti? Eessatti kufte? Bakka xalabaa odoon jiru kufe. Bakka dalagaatitti? Eessa naannoo kam osoo qulqulleessitu? Shinti beeta odoon dhiquu kana muccaadhee kufe. Muccaadhee kuftee? Balbala isaati kan na rukute. Eessa faatu si miidhame qaama kee irraa? Dugda kiyya. Ishee. Manni yaalamu warruma biirootiin nageeche dugdi miidhamee cabee waan saniif hojjechuu hin dandeechuu galchaa kara biyyaa maleedhanii isaan immoo birrii amma kanaa na gaafatanii birrii san waan kaffalu dhabee dirqama hojii na galchanii bakka hojii isaan na galchanii. Sagalee warri jettaniin dhagamasaa? Warroonni sagalee jettan sagaleen hin dhagamamoo hin dhagamu dubbadhaa? Sagaleen hin dhagamu? Jira moo hin jiru? Dhagamaan jiru. Kan koo dhagamaa moo dhagamaan jiru sagalee? Naaf barreessame sagaleen koo amma hin dhagamamoo hin dhagahamu?
kan kollee nagamu sagaleen kon nagamu amma sinitti amma hin jira kan kon jira mi sagaleen okay waan hagammati isiin jedhaa turte maqaan isii Adaanech jedhamti dhalattu Abbabech jedhamti ijoollee dhalattu naannoo Walisooti dhaloonni kee garuu maannan jette Adaan Tullu Boollo dha jechuudha hayyee kan ko eega dhagaame naannoo Tullu Boollo jedhamti biyyarraa dhuftee haga dhufte waggaa tokko geetteerti dhuftee osoo hagamuun dalagin osoo mana fincaanii qulqulleessitu lafa dhooftee maal kan keetu miidhame sagalee kee ol kaasii fi dubbadhu dugda kiyya miidhame dugda kiyya kana kan na dhukkube mana yaalaa nageecha fooqirra ol ba'uu dadhabna mana warra arabaa na deebisanii biiroo keessatti warra biiroo manaa fi nageechanii dugdi ishii cabeera waan gurguddaa kaasuu hin dandeechuu jedhanii nagalchaa kara biyyaa innaa nu birriin qabnu waan ittiin galtu fidadhuuti birrii keenya nu kaffali jedheedha birrii san immoo kaffalullee humna hin qabu birrii sinin kaffaluun humna hin qabu nagalchaa jenna singalchuu nadhanii deebisanii erga wayyaa mana biraa nagalchanii achis hojjechuu dadhabnaan isaan jalaa baheetu bade'anii baqaa rakkanaaf warraa kun dadhabe fooqirra sunis waan ta'eef fooqirra ba'uun dadhabe nama na gargaaraa jira ummaan qabu umma farkaan qabu nama maal fedhiin kan kee maal inni wanta uummata Oromoo irraa barbaaddu maal inni bakka na gargaaranii akka kara biyyaa na galchan hin barbaadu mana yaalaatillee waan ittiin dhaquun qabu tasgasiisin mana yaalaan aanan dhaqe garaallee baay'ee na dhukkuba yaa nyaata nyaachuu hin dadhabu kuusii fi zabeelii malee wanta na nyaatu hin jiru mana yaalaallee deemuu hin dandeenyu Orichana bitamin kanaan leekun yaa nama na gargaara malee hin qabu abbaa giddi biraayyuu deemee naa kennee beeka argeera yaa waan jiru hundumaa sallee hasaa ta'e mummu waan rakkadheef kanarra akka na gargaaranii kara biyyaa na galchanii amma walumaa gala ati garma biyya keetti galuu barbaadde biyya galuu barbaada wanti danda'ee hojjetu jedheetu hayyee obboleewwan kiyya qaqaalee addunyaa irratti argamtan hundi keessaniyyuu hundi keenya akkaataa ittiin biyyaa baanu beekna malee erga biyyaa baanee waan nu mudatu dalagannee gammachuudhaan biyyatti galla jennee manaa baane malee waan jidduudhaan nu mudatu rakkoo nu mudatu kamiyyuu jechuudha wanti nu irraa beeynu tokkollee hin jiru obboleettiin teenya akkuma anaaf isinii akkuma nama kamiitiyyuu dalagadhee jijjiiramattee biyyaa baate erga biyyaa baatee booda garuu osoo waa dhiqxu kuftee dugdi isii miidhamee yeroo ammaa kanatti dalagatuu hin dandeenye waan biroo osoo hin taane qarqaartanii waanuma tikeettiitii fi waanuma muraasa garma biyya isiititti akka isiin nagaan galtu galteellee ammoo wanti kun fayyaadhaa miidhama dugdatu miidhamee ni dhaabbattee deemtee hojjetatu hin dandeessu kinoo bakkuma teessu kana teessi waan ta'eef waan rabbi isinii laaffise namni rabbi isinii laaffise akkaawuntii isii isinii maxxansaa biyyoota garaagaraa irraa warroonni qarqaaruudhaan barbaadan ammoo akkaawuntii isii isiniif bilbila isii isiniif maxxansee jira bilbila isii kanaan qajeela qunnamuuniin qarqaaruunii dandeessanii inni lammataa ammoo akkaawuntii isii illee koomentii jalatti amma asirratti isinii maxxansa poostii kanarratti akkaawuntii kanallee buufatanii akkaawuntii kanarratti warri biyyatti illee qarqaaruunii barbaadan waan rabbi isinii laaffisee yoo isin biyyatti illee galte waan ittiin yaalamtu biyya kanarraallee waan tikkeettii fi waan garaagaraa ittiin xumurattee galtuun waan rabbi isin dandeesseen akka qarqaartaniin amaanaa isiniin jechuu barbaada hundi kennayyuu akka itti baanu malee akka itti gallu hin beeynu waan ta'eef obboleettii teenna tanaa akka isin gammachiistanii akka bira dhaabbattanii hamilee taatanii fi keessattuu dhugama isinitti maan yeroo baay'ee waa'ee deeggarsaa kanarratti obboleewwanuma kenna namuma shamara akka isii ka hin dalagadha jettee biyyaa baatetu rahmata walii godha obboleettiiti rakkoon isii mudate kun miidhamni isii irra gahe kun mana arabaa dhiquu shintibeetii namaa dhiquu kushina namaa dhiquu namni martuu dalagaatuma ool garuu kufnee hin miidhamne waan ta'eef miidhamni isii kun nutti mul'atuu dhabuu danda'a obboleewwanti keessattuu qarreen kenna obboleettii teessan tana waan guddaallee miti wanti isii isin gaafatte tikkeetti maa waan murattee biyyatti hin galtuu fi biyyatti galtee ammoo waan fayyaa isii kana dugda ispaayinaal koordiin dugdaa kun yoo nama miidhame baay'ee hamaadha waan ta'eef yeroodhaan ogeessaan illee ta'ee mana yaalaatiin kallattii garaagaraatiin waan isii yaalattiin godhataniin akka qarqaartaniin abdii qaba warroonni mucayyoo kana qarqaaru barbaadan kamiyyuu ammoo bilbila ishiitii fi kan nama isii bira jirullee isinii maxxansee jira waan ta'eef seenaatiin bilbila kana isii dubbisaa waan irra galchitaniif akkaawuntii irra galchitaniif fillee isiniif ergiti akkaawuntii isii kabiyyaallee isinii kenniti kamaatiillee ammoo warroonni irra galchuu fi barbaadan akkaawuntii isiniif kenniti waan ta'eef
bifa kanaan bira dhaabadhaa qarqaaraani warri biyya kana keessa jirtanillee namoota 20-30 yoo walitti gurmuuftanii waa darbitaniif tikeetti ittiin murattee galuu dandeessu waan ta'eef qarshii 100 yoo walitti darbitanii fi rakkoo obboleettii teennaa kana furuu fi dandeenya isiniin jedha amaana rabbi isinitti haa ta'u xumurarra waan jettu qabdaati. Bakka akkuma na gargaaranii kara biyya na galchu. Rabbi waan cinqee akkasiisan argisiisan Abshire. jira waan ta'eef harka namaa keessa jira erga waggaa tokkotti biyyaa baanii harka namaa keessa galu baay'ee ulfaata. Ani fira biyya kanarraa hin qabu akkuma nama hojjetadhee dalagadhee dhangalaafan badiisallee barbaacha qabuun ture humna kootii ol waan ta'eef ammoo kana bira dhaabbatanii barbaada. Hayyee jabaadha abshirii wanti martuu ni darba. Kanaaf obboleewwan kiyya qaqqaalii waan dandeessaniin bira dhaabadhaa obboleettii teenya tana qarqaara isiniin jedha abbaa qubee tikeettiin doolaaratti akkas doolaara haga 400 gara biyyaa kan ittiin galanii yoo rabbi isinii laafisee qarqaaruu barbaadan ammoo namni tokkollee waan kana kabarii irraa godhaniini kaan ammoo warri rabbi isinii laafisee waan isin biyyatti itti yaalamtu ammoo akkaawuntii isii isiniif maxxansaa akkaawuntii isii kanarratti galchuu fi dandeessanii isiniin jedha waan nu hordoftaniif ulfaadhaa galatoomaa. Mucayyoo kana namni qarqaaru barbaadan kamiyyuu ammoo akkaawuntii illee isinii maxxansaa ammallee deebi'ee bilbila isinillee isinii maxxansaa kara kanaan dubbisuu ni dandeessanii isiniin jedha turtii gaarii.